Welcome to Grade 10 Civics, Unit 6, Answer to Unit Review Exercise. Baga nagaan kana barnoota Civicsii kutaa 10ffaa nagaan dhuftan. So, Unity jaffaa deebii gartee review exercise kitaaba keessan irrattu wal hojjenne jechuu irraan tana viidiyoo tana keessatti. Kanaafuu subscribe, share, like, comment gochuu kan dagannecha kara gaati deebisaa wajjin deebisuudha itti fufna jechuudha. So let us start with part 1. Part tokkoffaa kan irraa eegalla jechuudha. So part tokkoffaan gaa multiple choice dha akkuma beekamu. Number 1, the different types of responsibility you have may include dash: A. Social responsibility, B. Individual responsibility, C. National responsibility, D. All. So simply the correct answer is all, because the question is positive. So gaafin gaa positive why responsibility taasa jechuudha. Why responsibility katee kan hirmaangita kan keessatti kan hammatu kamisin jaa. So kanaafuu gaa social responsibility ni sita, individual responsibility ni sita, national responsibility ni sita. Kanaafuu hunda taachuu kan responsibility ilaalchisee kan gartee hirmaangatii barraa hundinuu sirrii waan ta'eef kanaafuu deebisaan salphatti taachuu. So this question is positive, also the alternative choice also positive. So gaafii positive waan taateef filannoon hundinuu positive, kanaafuu all waan deebisaan hunda ta'a jechuudha. Okay, number 2. What can you do to protect natural resource? A. Replanting trees, B. Protect trees, C. Protect wild animals, D. All. So simply the correct answer is D, because these positive questions needs positive. So because of that kana deebisaan salumatti maal ta'a data maalifi gaafin tungaa kun beekamu positive waa'ee gartee natural resource kan qabeenya uumamaa eeguu keessa kan ta'e kamija keessatti hanga replanting trees jaa biqiloota gartee dhaabuu jechuudha. Biqiloota dhaabuu replanting trees biqila tokko yeroo murru biqila biqila san bakka sadii dhaabuu, bakka biqila takka irraa murre biqila sadii afur dhaabuu jechuudha. Replanting trees jechuudha. Kunis sirriidha jechuudha. Aayiti gooti bira qofa. Baanis maal jedha? Protect trees. Biqiloota kunuunsoo kan eegu jechuudha. Caayuu maal jedha? Protect wild animals. Bineensa bosonaa eegu jechuudha. So kanaafuu hundinuu qabeenya uumamaa eeguu jamaa jechuudha. Kanaafuu deebisaan salphatti D yookaan all ta'a jechuudha. Hunda ta'a jechuudha deebisaan. So haala kanaan gaafii positiifaaf filannoo positiif barbaadu itti fufuu qabdan jechuudha. Okay, number 3. The way to stop HIV/AIDS is through dash: A. The use of condoms, B. Avoiding multiple sexual partner, C. Avoiding drug use, D. All. So simply the correct answer is D. All, because this is a positive answer, a positive question that needs a positive options. So data of halalume dura gaafii laaltan gaafiin tun positive moo negative? Positive gaafin karaalee HIV/AIDS ittiin dhaabnu ittiin dhabamsiifnu katee kamija. Tokkoffaa the use of condom, kondomii fayyadamuu jaa. Kunis karaalee ittiin HIV stop goonu keessaa isa tokko jechuudha. B ilaalime avoiding multiple sexual partners. Kana jechuun maal jechuudha? Gartee friend yookaan jaalallee sexual intercourse wajjin raawwattu hedduu yoo ta'e jiraate jechuudha. Yoo namni wajjin wal qunnamtiisaa jiraatte nama san dhiiftee nama tokkotti tante takkeetti tanteeti wajji
walqunnamtii saalaa yoo raawwattu walqunnamtii saalaa nama hedduu wajji baay'iftee gosa yoo dhiifte nama tokkotti yoo gabaabbatte jechuudha. Kunis karaalee HIV ittiin dhabamsiisnu keessa karaalee HIV akka inni namatti hin dabarre ittiin nu keessaa isa tokko jechuudha. Sadaffaan kunis maal jedha avoiding drug use. Qoricha garaagaraa qorichoota sammuu nama jijjiiran kan garaagaraa jechuudha. Alkoolii dhuguudhaan wal qabatee alkoolii dhuguus haa ta'u ashish garaagaraa dhukkuba gartee garaagaraa dawaalee garaagaraa kan sammuu namaa tana nama sakaraansanii sammuu namaa tana ifuma nama wallaalchisan irraa fagaachuu jechuudha. Kunis maloota HIV dhaan akka hin qabamne if eegan keessaa isa tokko jechuudha. Kanaafuu deebisaan salphatti maal ta'a hundata jechuudha. So waa'ee HIV dhabamsiisuu ilaalchisee hundi isaa filannoo opshinii barbaachisaa waan ta'eef kanaafuu deebisaan salphatti diidaa jechuudha. Okay, gaafii itti aantu taate barru. Okay, part 3, part 2. Sorry for part 2. True or false? Dhugaasuu gannagaa part 4 tana. Okay. HIV/AIDS cannot be stopped. HIV/AIDS hin dhaabbatu. So look at the answer. The answer is what? True. Dhugaata. Because what? Unless a dramatic cure is found. Haga dawaan isa dhabamsiisu guutumaa guututti dhufutti hin dhaabbatu sirruma gaa. Haga ammatti dawaan HIV dha kan isa dhabamsiisu kan guutumaa guututti nama HIV hin qabame irraa dhabamsiisuuf yookaan fayyisuuf oolu hin jiru jechuudha. Kan umrii dheeressu malee kan retrovirusii yookaan jarmii HIV nama qabsiisu retrovirusii jedhamti. Kan retrovirusii kan humna dhoowwee akkasii waliin horii taasise qaama namaa kan immunity namaa kan xiqqoo jabeessee umrii si dheeressu jira malee kana gammatti HIV dhabamsiisu yookaan balleessee guutumaa guututti kan namni fayyu taasisu hin jiru jechuudha. Haga dawaan akkasii jiraatutti HIV hin dhaabbatu. Statementiin kun maal ta'a dhugaa ta'a jechuudha. Okay, number 2. Natural resources are created by people. So the answer is what? False. So bata akkamitti natural resources waan qabeenyi uumaa namaan kalaqamee jira. Namaan uumame. Qabeenyi uumaa akkamitti namaan uumame? Qabeenyi uumaa kan uume Rabbi jechuudha. Rabbiin uume qabeenyi uumamaa garaagaraa kan lafa keessa jiruu fi kan lafarra jiruu fi kan bishaan keessa jiruu fi kan qilleensa irra jiru hundi isaa qabeenya uumamaa kan namni itti fayyadamaa jiru kun namaan osoo hin taane Rabbiin uumamuu isaati jechuudha. So kanaaf statementiin kun maal deebisa? False ta'a jechuudha. Okay, number 3. Cultural heritage contribute to economic development. So cultural heritage nga guddina dinagdee biyya takkaatiif ni fayyada jaa ni gargaara jaa deebisaan maal tasaa uummatti dhugaataa jechuudha. Afuraffaan kun yoo when a national emergency occurs you should defend your country. The answer is simply what? True. Yeroo rakkoon atattamaa rakkoon gartee balaan ajaa'ibaa tan yeroo namaan kan emergency taate national yookaan biyya teenya irratti aggaamamtu namni hundinuu biyya fi baraaruudhaaf defense yookaan ittisuu qabaa jira. Kanaafuu maal ta'a dhugaadha kun. Number 5. The community you live in needs your involvement. The answer is true. So hawaasni itti keessa jiraattu akka ati hojiilee isaan hojjetanii fi rakkoo fi bal'oo yookaan gaddaa gammachuu isaan keessa jiran akka isaan wajji qooddattu barbaadaa jira. Sirruma jechuudha. Maaliif namni hawaasa tokko keessa jiraatu gaddaa gammachuu hawaasanii jiru jireenya hawaasanii wajji nama sanii wajjin raawwata nama sanii wajjin kan nama gargaaramu qabuun gargaara kan gartee waa hunda jechuudha. Haala jiru jireenyaa hunda keessatti yeroo hawaasanii wajji hawaasni sun akka involve keessa gootu yookaan immoo akka isaanii wajji hirmaattu akka isaanii wajji jiraattu taafedha jedhe sirri wajji deebisan maal ta'a dhugaa ta'a jechuudha. Okay, part 3. Short answers. Gaafii part 3ffaa kana short answer yookaan deebii gaabaa kan jechuudha. Mee tokkoffaa raa eegallu. Name some of your individual responsibilities. Answer. Respecting parents and siblings, participating household chores. So deebii gaafii tanaaf gaammaan tana gaafii tanaaf individual responsibility dha. Dirqama akka dhuunfaatti qabdu jechuudha. Itti gaafatamummaa akka dhuunfaatti qabdu. Deebisaan maal ta'a? Respecting parent.
maatii fi kabajuu firootanii fi kabajuu fi gartee wantoota garaagaraa gartee kan hojiilee garaagaraa kan maatiin ta'e hojjetu hundisaa keessatti hirmaachuu jechuudha. Maatii ta'eef hojii hirmaachuu kun hundi gahee ati akka dhuunfatti qabdu jechuudha. Itti gaafatamummaa akka dhuunfatti qabdu jechuudha. So kanaafuu mee gaafii itti aantutti aana. Okay, number 2. Write down 3 responsibility you have in school. Mee itti gaafatamummaa akka ati akka mana barumsaatti qabdu sadi barreessi jaa. Answer: respecting the rule of law, respecting the rule of the school. Seera ittiin bulmaata mana barumsaa kabajuu. Protect the property of school. Qabeenya mana barumsaa kunuunsu eeguu. Engage in school activities. Hojiilee mana barumsaa keessatti hojjetamu keessatti hirmaattee hojjechuu. Kana fakkaatan fakkeenya yookaan gahee ati itti gaafatamummaa akka mana barumsaa keessatti qabdu jechuudha. Kana jechuudha. Okay, number 3 ilaalame. Name some of the responsibility you have in your community. Mee responsibility itti gaafatamummaa ati hawaasa keessatti qabdu keessaa aga tokko barreessi jaa. Answer: respecting the norms of the community. Dura ittiin bulmaata hawaasa keetii eeguu kabajuu. Promoting the welfare of the community. Fayyummaa fi haala jiru jireenya hawaasa keetii eeguu guddisuu. Hundi gahee ati akka hawaasatti yookaan akka communitytti responsibility qabdu jechuudha. Okay, number 4. What can you do to combat HIV? Ati HIV dhabamsiisuudhaaf maal godhuu qabda? Answer: avoid blood transfusion and sexual relations before marriage as far as possible. So gaheen ati akka gartee akka dhuunfatti HIV kana dhabamsiisuu yookaan dhaabuudhaaf qabdu maal jee blood transfusionii dhiisuu jechuudha. Dhiiga daddabarsuu namaa kan ta'e namarraa fudhachuu dhiisuu if dhoowwachuudha. Maal dhiigni tokko faalamaatu jira jechuudha. Osoo qoratamii namaa gad kan dhiisuu jechuudha. Osoo doktoroota hin qoratamin ture ustee calleetti namaa kan hin danda'amu. Kan itti aanu ammas sexual relationship yookaan walqunnamtii saalaa fuudha dura jechuudha. Yookaan fuudha heeruma dura walqunnamtii saalaa raawwachuu dhiisuu jechuudha. Waan walqunnamtii saalaa jedhamu osoo hin fuudhin duratti osoo hin heerumin duratti yaadatu yookaan immoo walitti dhufeenya walqunnamtii saalaa fuudha heeruma dura raawwachuu dhiisuu jechuudha. Keessattuu akka barattee waan isin barbaachisu wanni isinii bu'aa buusu maal seetan osoo hin heerumin duratti osoo hin fuudhin duratti walqunnamtii saalaa raawwachuu irraa fagaadhaa isin hin fayyadu. Okay, number 5. How do you protect our natural resource and cultural heritage? So akkamitti natural resource fi cultural heritage keenya kana jechuudha. Jechuun gaafate. Answer: by being aware of the importance of the natural resource and their cultural heritage and protecting them from any danger. Hubannoo faayidaa qabeenya uumaatii fi cultural heritage nuu fiddu nama hawaasa keenya buuftu fi nama dhuunfaa tokko buuftu wal hubachiisuu jechuudha. Hubannoo akkasii uummachuu fi akkasumas qabeenyi uumaa keenya kunii fi cultural heritage keenya tun akka balaan takka irra hin geenye tiisuu jechuudha. So haala kanaan jechuudha qabeenya uumaa keenya kana. Okay, this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye. So arraaf gaanuuf gaa yeroo biraa walitti deemna nagaatti jechuu barbaanna jechuudha.